Asxaa marka fuun ilmaan Oromoo kan taatan mara keessan iyyuu kan addunyaa kana jirtanii nageenya waaqayyo lafuma jirtanitti sunniif haa ta'uuni. Ar'aanii yeroo jammaraatiif namarratti viidiyoo hojjechuuf hin dhufe jechuudha. Hundi qoqqorina uffachaa gorfadhaa sillaasumaan jechuudha. YouTube irratti yeroo jammaraatiif namarratti viidiyoo hojjechuudha kootiin. Garuu dhimma dhibbatti fagaadheen jiran jechuudha. Sooshaal miidiyaa kaamiraayyuu haalli naamizanne. Yeroo hundaalli naamizanne garuu kan ammoo hin cimiini intarneetiin qabu jechuudha. Waayifaayiin qabu. Inni seenyonni maatii jaalalaa irratti nadha viidiyoo hojjechuu dhufe jechuudhaani. Fayyoo jaalalaa irraan akkanaa keessanii samuuna biraankii hojjettee turteen abbaa manaa ishee irratteeni dhiifama gaafattee sirteeni jammara irratti biraankii sana hojjechuun yeroo biraankiin akkasitti hojjetamuu mitiin jechuudha. Akkuma beekamu kan sooshaal miidiyaan kun jireenya namoota baay'ee diigaa jiranii akkuma gaarummaa qabullee badiinsas qabaa jechuudha. Fayyooni mucaa baay'ee cimtuudha. Mucaan baay'ee ajaa'ibsiifadhu keessaa ishee tokkodhaani. Confidence selfish baay'ee nama cimtuu taatedha jechuudha. Ani YouTube ishee yeroo jammara isheen banattu kaaseeti kan inni hordofaa ture. Yeroo isheen Saawudii jirtuudha kaasee akkuma inni ishee akkanani biyya kana dhufee ishee hordofuu jammara. Isheen immoo gara biyyaa galtee gaa'elallee godhattee mucaa bareeddullee godhattee waaqayyo isheefaa guddisuu jechuudha. Waa hunda caalaa confidence ishee baay'een jaalladhaa fi wantoonni ishee yeroo baay'ee immoo gara gama FB'tiin maxxansitullee wantoota baay'ee barumsa namaaf ta'anidha. Baay'een jala deemee dubbisaa jechuudha. Baay'ee nama hubattuudha. Egaa namni amma fe'ee beekaa yoo oolee dogoggoruu hin oolu jechuudha. Namni immoo yoo hin dogoggoriin osoo hin ta'in kan nama jedhamu yoo dogoggorsa isaarraa kan baratu ta'eedhaani namni sun nama dogoggoree kan dogoggorsa isaarraa hin baranne dogoggorsi kolikkiidha jedhe dogoggorsa isaa akka gaarummaatti ofitti amanee jiraatu malee kan dogoggoree dogoggorsa isaarraa hamate dogoggorsa isaarraa hubatee deebi'ee dhiifama. Namni kun nama hubataadhaani namallee jechuudha. Kanaaf isheen immoo dogoggorsa isheetiif dhiifama gaafattee jirti. Warreen koomentii jalatti wantoota garaagaraa barreessanii dhuguma harmeen isaa boqotteeni isaatii kanatti biraankii gochuun ni ulfaataani. Egaa immoo ta'eeni viidiyoo sana postotuu hin qabdu ture. Viidiyoon sunis immoo postotamee namni isa argee innis itti gadduunsaa hin oolleeni. Erga immoo hojjetamee inni itti gadduunsaa hin oollee filiingii namoonni agarsiisan illee hubachuudhaaf postotuun ishee waan tokko jechuudha. Garuu hundi immoo warreen koomentii jala jiru wantoota jireenya namaa diigu tokko dubbachuudhaan duratti har'a mucaan kun gizee kan wantoota gaarii hojjettiin har'a immoo dogoggortee nama ta'e kan hin dogoggorreen hin jiru kun dogoggorsa keetii jennee karaa qajeelaadhaan itti muqamna malee isaan lama koomentii sana dubbisuun wanti inni yaannillee akka dhaga'amaa deemu koomentiiwwan garaagaraa koomatu qabne jechuudha. Warri koomentaroonni maaliif koomentii jala deebitanii dubbisaa ture. Fayyoodha. Dhiifama fayyoon immoo dhaamsasii qabu. Viidiyoon kun sibira kaayoo ta'e viidiyoo sana ammallee taanaani omas hin fayyadu. YouTube irraa buusuu baattu piraayiveetii godheeni wayimmoo koomentii isaa cufi jechuudha. Maaliif jireenya kee gara fuulduraatiif gaarii hin ta'uuni. Ijoolleen keenya kan namni tokko jammara irratti koomentii badaa nama barreessina ammarri isaayyuu koomentuma badaadha barreessa. Inni immoo gaafallee gadda kana keessaa bahee dhufeeni gaafa koomentii sana dubbisu dhiifamallee si godhe yoo jiraateeni deebi'ee namni inni halaalaa akkasitti dhaga'ame jedheeni sitti qabamuu danda'a jechuudha. Seexanni immoo jireenya keessatti nama qortiini karaa xinnoodha barbaadatti kun wallaaltees mitiini atis dogoggorsaa seexanas dogoggorsa jedhanii yaadan akkatti maaliif jenna gaa'ela keessatti keessaayyuu gaa'ela waliigaltee qabu jireenya waliigaltee qabu keessatti seexanni haala mijeeffattee yeroo barbaadeeti kan jireenya namaa irratti jireenya namaa diiguudhaaf baay'ee hojjetu baay'ee dalagu jechuudha. Akkuma nuti jireenya keenya jabeeffachuudha jireenya keenya ijaarrachuudha jireenya keenya walitti qabachuudha ganama galgala tattaafannu ganama galgala fiignu cimne kana yaanu seexanillee jireenya keenya diiguudhaaf baay'ee tattaafataani jechuudhaan
Waaqayyo abbaa manaa keetiif illee ta'e siif illee jajjabina isiniif haa kennu. Ammas garuu viidiyoo kana piraayiveetii godhini jechuudha. Homaasiin fayyadu piraayiveetii godhi wayimmoo koomentii isaaf irraa cufiini dhibbumaan dhibbattu piraayiveetii godhini jechuudhaani. Hordoftoota koo irraanii fagaachuun barbaanne yoo jette yeroo kanatti gaddarra jirtu, abbaan manaa kee gaddarra jira, atis gaddarra jirtaanii akka mucaa keetiitii haadha abbaa manaa keetiitiin hordoftoota koo irraa fagaachuun qabu yoo jette hordoftoonni kee koo dirqama yoo gaafate isaan bohaarsitu bichaa gaafa faayidaa isaan sirraa argatan barumsa tokko sirraa argatan bichaa silaaluu qaban. Egaa hordoftoota kee ta'anii jaalatanii filatanii dhufanii si hordofaa jiru yoo ta'e gadda keellee sirraa hirmaatanii si wajjin gadduu qabu jechuudha. Maaliif ijoolleen baay'een keessan isin barreessaa turaniini argiteeni. Kanaafiyyuu agama kan jabaachaa jiru, agama inni danda'eeni of jabeessaa jirullee kanallee qabattee asinuuf dhiyaachuu ni dandeessa ture jechuudha. Kanaanillee si hordofnaani jechuudha. Garuu kuni madaa garaa keessa wal keessanii sinis amma immoo namni koomentii barreessee inni koomentii dubbisu atiif innillee mana keessa walitti bu'u isinitti ta'a jechuudha. Siif haa laaffisu isas garaa dhiifamaa kennuufiini isattis murteessuun hin danda'amuuni. Dogoggorsa baay'ee dogoggorteerta hin dogoggorre mitiini. Garuu immoo dogoggorsa keessanirraa hubatteerta. Dogoggorsa ta'uun siif galeera. Otoo as baatee maaliif siin galchee jireenya kootiini abbaa manaa kooti kanaan biraankii godheeni jetteeni waan deebiste jechuudha biraa fayyadamta ta'eeni mucattiin kun wallaaltuudhaan jennee sitti murteessuu dandeenya. Garuu immoo dogoggorsi keessiif galee yaadamti nan dogoggorsa kootiif dhiifama naaf godha uummanni kun natti gadditanii garuu isa akkamittiin dhiifama gaafadha inni naaf dhiisaan jiru natti qabamee jira baay'eetti. Haalli irra jiruuni bakka isaa buusiiti yaada jechuudha gabaabaadhumattiini in ulfaata garuu immoo dhiifama siif godhaani deebii dhiifama gaafadhu dogoggorsa keetii fi viidiyoo sana immoo piraayiveetii godhinsiin jedha yoodhaan dogoggoree dhiifama naaf godhiini kan gorsa obboleettummaati waan natti dhaga'ame tokkodhaani jechuudha. Maaliif isuma hormaayyuu yaada biraa keessa galcha koomentiin ijoollee keenya baay'ee ulfaataan. Namni keenyaani yoo ati waa 99 gaarii dalagdee waa tokko keessaa dogoggortee dogoggorsuma keessanaa jechoota ulfaataadhaani si barreessa. Bara kana seexanni jireenya namaa diigaani seexanni garuu kallattiidhumaan dhufee miti kan jireenya namaa diiguun jechuudha. Nama keessa galeetti dhufeeni jireenya namaa jeeqaa jireenya namaa diigaa jechuudha. Koomentiiwwan amma namoonni barreessan kuni warreen barreessan kanaaf salphaa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu siifi jireenya keetiif baay'ee ulfaataadha. Jireenya keessa gara fuulduraatiif baay'ee ulfaataadha. Inni abbaa manaa keetii masiifachuu illee dandeessa. Firoota isaa karaa duubaan dubbisaniif illee baay'ee ulfeessanii ilaaluu danda'uun jechuudha. Kanaafuu ammuma bulu jireenya keessan gidduutti waan na biraa uumaa jechuudha. Ittaan sun immoo jireenya keessatti namni tokko egaa gaa'ela dhaabbate kaleessa kana irratti isaa ta'u egaa walitti dabalatanii qabeenyi tokko keenya jedhama malee kooti keetii jedhamee yaadamu natti fakkaata kan kooti jechuudha. Gaa'elli keessa namatti tolaadhaani nama qannaasistuudhaani waa baay'ee nama sinirraa baratanidha. Namoota bakka konfidensii mataa keessanii qabdaniidhaani yaada keessatti wal cimsitanii wal kabajaniidhaani. Kanaafiyyuu kun kan kootiini natu murteessa keessumaayyuu shamarra ta'anii ammaaf kan keellee yoo ta'een itti dhaga'amaani amma iddoo dhiirummaatti waan tokkotti fakkaachuu danda'ani jechuudha. Kanaafiyyuu kun kan kooti kana waan ta'eef natu murteessuu qaba hin jedhamuuni. Si caala beekeef mitiin asirrattiini waa baay'ee beektaa waa baay'ee hubattaa wantoota baay'ee ni barreessitaa wantoota baay'ee anarratti kan isa hordofuu jammareeni ture waggaa lamaa ol ta'eera jechuudha. Eegas hordofuu jammaree haa jedhee gaafate YouTube banattuu kaaseen si hordofaa ture. Gaafate YouTube banatte jettu jechoota ijoolleen keessa si barreessantu tureeni jechuudha. Baay'ee si arrabsu ture jechoota keessanirraa mucattiin kun eessuma geessi kan jedhu si hordofaan dhufe jechuudha. Si hordofaan dhufeeni jaaladhee sun ta'een bakka laachuma ijoolleen kuni eessa dhumarra maal gooti dadhabdee dhiisti moo konfidensii dhuma shuphateetti fufti moo jedhee sanis si hordofaa ture jechuudha. Sana booda gara biyyaa galtee ati yommuu turtee
YouTube keerratti deebiteenii fi birraan fagaannee garuu YouTube keerra fagaattee turte YouTube keerratti deebite sanuma irratti hojjetteenii gaafa abbaa manaa kee qabattee dhufte jettu warreen kaleessa si arrabsaa turan sun koomentii jalatti warreen gaafa Saudi Arabiyaa jirtu jechoota baay'ee jedhaa turan suni deebisanii si faarsuu jalqabanii jechuudha. Akkasittiin yeroo hunda wanti hunduu dabarsitee mo'attuu taate argamuudha qabdaani. Ammas immoo abshirsitti dhaga'amuu hin qabuuni. Abbaa manaa keessa immoo nama si hubatudha jedheetanii yaadaanii sifa laaffisu si waaqayyooni itti immoo dhaga'ama maatti dhaga'ame mitiin asirrattiin si mataa keeyyuu sitti dhaga'amee jira ani deebisee jechuudha. Itti yaadde waan hin gooneef iyyuu sitti dhaga'amee jiran itti dhaga'amanii garuu immoo namni tokko wanta keessa eega jiraateen isin foon waliitiin malee haala gaamitiin jechuudha. Kanaaf iyyuu qiimii amma kanaan haaloo wal ba'u waan garaatti walii qabatanii irraan isin ga'an jedhu nama akkasiis natti fakkaatu jirani social media irratti isin beekani. Kanaaf iyyuu jireenyi keessan akkuma fuulduraatti isiniif bareedu jabina dhumaalee abbaa manaa keetiif isaa kennu harmee isaas illee immoo mirga abbaa isaa ni isaanaa oolchuuni lubbuun isaanii nageenya naa boqottuuni jannata keessatti isaanaa kunuunsuuni yoo dhanatti gadditeen dhiifama si gaafachaa sumaanii yoo si bira gahee immoo jecha kana keessaa kun na fayyadee robboleetti koo jette akkanaa deebistu sillee abdiin qabaan fayyoo baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja yeroo baay'ee si barreessaan ture karaa telegiraama garuu haalaan arganii natti fakkaata naaf hin deebisne jechuudha. Karaa WhatsApp irraallee sagalee si qabaan ture hamma sun ta'in yeroo baay'eedhaani karaa telegiraamaa si barreessa sagalee si qabaan ture naaf hin deebifne. Baay'ee confidence keerraa kan ka'e si wajjin wal baru baay'ee nawwii qabaanii ammallee gara fuulduraatti illee jechuudha. Akkasii wajjin wal barus immoo abdiin qabaanii. Kanaafuu omaa mitiin asirii yoon immoo dogoggoree natti qabamte tarii viidiyoon kun si bira ga'ee natti qabamte jettanii dhiifamanaaf godhiini hija dhiifamaatiin na laaliini. Obbolaa koo warreen koomentii jalatti immoo gaafa namni keenya dogoggoreeni nama harrabsuutti fiddanii dura dhaabadha koomentiin hani barreessu kuni maal dhalaa dudduubni isaa maal fidee dhufa maal fudhatee dhufa jireenya nama kanarratti maalumaa jedhaati xiinxalaa yaadaati koomentii nama barreessan isinin jira. Ittaasuudhaan immoo YouTube illee yeroo subscribe like share godhaanii gara fuulduraatti wantoota baay'ee irratti kan isin hojjedha abdiin qaba. Amma garuu maaraatoon jechaan jiru caljedheetumaan banee jechuun hin danda'ama jechuudha. Torbe tokko irratti hojjedhe torbe tokko nan isa torbe tokko irratti hojjedhe torbe tokko nan isa kun immoo dadhabinsa koo osoo hin ta'in irratti hojjechuuf baay'ee nawwii qaba fedhiillee qaba dadhabinsa koo osoo hin ta'in hin beektu baay'een keessan irra deddeebi'anii viidiyoo hunda keessatti dubbadha waan ta'eef irra deddeebi'ee dubbachuun barbaachisuuni guyyaa tokko guyyaan firii ta'een karaa hundaanuu isin bashannansiisuun jira jedheetanii yaada inshaallah. Kanaafuu sinin jaaladha sinin kabaja mara keessan ilmaan Oromoo kan dachii kanarra jirtanii nama wal kabaju nama wal jaalatu nama tokkummaa faarsuu nu haa godhuuni warreen ganda faarsanis wanti yeroo kana deemaa jirus namatti hin toluuni nuti Oromoodha warreen jedhu Oromummaadha warreen boonu nu haa godhuuni naaf jiraadha horaa deebana lafa jirtanittiin subscribe gochuun dagatina like share gochuun dagatina waan immoo lafa nan dogoggorattis na barreessuu sin dagatina. Nyagursu sin dagatina sinin jaaladha. Bye.